Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa olmaa koo guyyaa har'a addana taa'eetan eegala. Addana maaliifan taa'ee yoo jettan immoo nama jaallatamaa nama kabajamaa artiistii tokkotu yeroo baay'ee addana dhufeetu shaayee buna erga jedhee booddee iskiriiptii takka dubbisee shaakalee sammuu isaatti qophaa'ee deemaa naan jedhani. Naannoo kana dhaban bakki jireenya isaatiis yeroo baay'ee immoo miillaan deemee dhufa odeeffannoo jedhu dhaggeeffadheera. Egaa nama kanan addana taa'ee eega. Nagaa sin gaafachuun irraanfanne akkam jirtu maatii waatiin hunduu nagaadha. Nagaa fayyaan isiniif haa baay'atu. Sagantaan olmaa koo keenya guyyaa har'aa eegaleetu jira. Sagantaa kana nagaa torbeedhaan keessummoota garaagaraa qabannee isin dhiyaachuudhaan isin bashannansiisaa seenaa jireenya isaanii olmaa isaanii isinitti agarsiisaa jirra. Guyyaa har'aas immoo artiistii namni baay'een beeku nama aartii Oromoo keessa yeroo dheeraa ture hojiiwwan waltajjii diraamaa televezyiinii kan raadiyoo akkasumas immoo tiyaatiroota adda addaa hojjechuudhaan nama beekamu tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Namni kun eenyu laata? Karaa qaxxaamuree miillaan deemee dhufaatu jira. Isa wajjiniinan oola guyyaa har'aa olmaa isaan isinitti agarsiisa. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Akkam har'a sin argadhe har'a nagaa keeti akkam jirta akkam fayyaadha nagaadha akkam jirra sitti toleera har'a boriituman siin jedhu si barbaadennaan akkamii eessatti argama ganamaan jennaan mana kana dhufee qe'ee kana lafa tasgabbooftuu kana buna dhugee darbaa naan jedhan dhugaadha. Mee buna naaf fide bunaaf nagaan dhabinaa jedhaan miti Oromoo. Bunaaf nagaan dhabinaa. Ani kanan jedhu iskiriiptii shaakaltu qabaannaan yeroo fudhachuu barbaannaan dhuftee akkanuma teessachuudha. Fakkeenyaaf amma gara bakka itti shaakalaa yoo deemu iskiriiptii yoo galgala ilaalle asitti muraasa isaa lallaaleet dubbisee wantoota irraa fadhee jiraate wal qabsiifadheet achiin gara iddoo shaakalaatti deema. Garuu amma fakkeenyaaf iskiriiptii kana bantee dubbistee yaadaan immoo haasofta. Maal ta'e kophaa haasaasiin hin jedhaniif? Jedhan amma fakkeenyaaf deengaddumaa osoo lukaan gara manaa galaa jiru ofitti haasa'an deema. Namichi na cinaa jiru akkana jedhee na ilaale maal taatee naan jedha. Maalan ta'e jedha an irraa fadhe namicha asirraa fadhee ofiisa maalan ta'e jennaan kophaa haasaa deemtaa naan jedha. Dhiifama jedhee. Namni yoo an haasa'u fayyaa immoo jireenyas jechuu kan naan jedhan jiru naqanoo cinaa ta'anii. Jireenyitu akka lammatarra korifaa naan jedha. Yeroo hundaa yeroo deemu isuma yaadaa deema. Iskiriiptii keessattuu wanti lukaan deemu firri caalaa iskiriiptii sana irra deddeebi'aa haasaa deemuudhaaf naa tola. Mana keessa akkamii yeroo ati shaakaltu ati warraa kee hin beekti ijoolleen kee hin beektu? Hin beeku isaanumatti haasaa. Isaanumatti haasaa kiyya isaanitti haasaa isaan ammoo sirriidha yookaan akkasii jedhee yaadamuu fi naa kennu. An garuu isaan irratti haasaat waan barbaadu ibsadha. Ni shaakala. Yeroo tokko ati manaa iskiriiptii ta'uu irraa fakkee maal taatee naan jette maalan ta'e iskiriiptii na yati yeroo hundaa iskiriiptii jetteeti shaakalaarra jettee na rifachiifta naan jetti. Yeroo tokko uumamuun takkana. Har'a gaa iskiriiptii tokko baattee jirta. Iskiriiptiin kun maaliif jedha? Maaltu maaliif? Asuma keessatti argama. Iskiriiptii baay'ee guddaadha. Egaa iskiriiptii kana mee waa'ee isaa nutti himi kana shaakalaa irratti kana dubbisaa irratti natti fakkaata. Iskiriiptiidha. Bunni kee dhugee akkan qabanuuf.
iskiriptiidha. Iskiriptii waltajjii irratti sa'a 3 ol hojjetamu. Waltajjii tiyaatira sa'a 3 ol kan hojjetamu jechuudha. Uummata sin barsiisaa, hin bashannansiisaa, yaada gaarii ciccimoo of keessaa qaba. Waa'ee biyyaatis wantoota hundaa, waa'ee jaalalaas waan hundaa kan qabatedha. Kanaaf amma kana shaakalaa jirra. Kana shaakalaa jirra. Nama meeqatu hirmaata as keessatti? As keessatti warra nuun duubaan jiranii alatti waltajjiirra kan ba'u nama 7. Warri taatoon adda dureen yookaan immoo meen kaaraakter jedhamanii nama 7. nama 7. Kuwwan daayirektarri jira, gargaaraan daayirektaraa jira, warri ibsaa jira, saawundimaaniin jira. Kunniin walitti dabalee baay'ee ta'a garuu waltajjiirratti kan taphatu nama 7. Kan taphatee fixu jalqabee amma dhumaatti nama 7. Kanaaf isa kana shaakalaa jira. Amma isa shaakalaa. Taatoo sii kenname baay'ee macimaa natti fakkaata akkas ta'an. Cimaadha. Jechuun muuxannoo qabdurraa, saa qabdurraa, waa'ee kee waan dhaga'eerraa. Isaanis gaaffii na filatanii muuxannoo tiyaatira hoteeloo waan hojjetteef hojii kana situ baasa jedhanii meen kaaraakteriin as keessa jiru ana boonsaa ta'ee kan taphatu ana. Meen kaaraakterii. Meen kaaraakterii. Jaalattee sitti tolee hojjette. Dura hojjechuun kiyyaan dura iskiriptii ilaala. Iskiriptiin kun uummata barsiisamoo chapisee iskiriptii naa kennaniif hojjetu. Amma as keessa ati yoo xiqqaate fuula meeqa qaadha kan kee? Fuula meeqa dubbistaati? Amma fuula 134 35. Tole ati as keessaati fuula meeqa sammuutti qabatte jechuudha? Kanuma hun akka jirutti santaan kiyya. Jechuun irra caalaa kiyya qaba. Namni si waliin taphatu sunillee kan isaan sin qaban maal akka isaan jedhanillee hin beeka. Yoo isaan dogoggoran egaa ni eegda sababa ta'eef yookaan immoo jecha sii kennu jechi sun akka hin hir'anne sanallee ni eegda. Kanaaf kana guutuu sammuudha qaba. Eessatti jalqabee eessatti akka xumuramu. Gocharraallee eessaa dhufee na bira dhufa. Eessaa ka'ee achi gaa. Yoo maal jedhu kan haasaa kan jedhullee wajjin qabaadha. Isteejii eenyuun jira miti baalaansiin jiru. Isa san hunda daaloogii keetiin akkamitti isteejii sanarra deemta lakkoofsa qabaa lakkoofsa hin hojjetta. Akkana godhii akkana jedhii wanni jedhu sana hundumaa waliin jedhe. Waaw baay'ee namatti tola. Kanaaf gaafa waltajjii sanarra baatu jireenya kee waan jiraachaa jirtu waan hawwite waan taate faa gootee yaadda akka. Amma gaafa isteejii seentu ofirraa fadha. Kadiriin ta'uu kiyyarraa fadhee namicha as jiru kana ta'a. Kaaraakterii sana taate. Fakkaadhee osoo hin taane ta'eeti. Ta'eet hojjechuu qaba. Waan jireenyaa yaadaa waan honnoo yaadaati eenyu ta'u. Achi yoo ba'e tiyaatira immoo galma sanii dhiisee ba'a. Boonsaa achi dhiisee ba'a gara manaa kadiriin ta'a. Irraanfattee baateetu kan biraan immoo taate. Diraamaan tokko tureera kanatti OBN irratti ittiin maqaan kee geeddaramee namni baay'een si beeku. Ammallee yoo dhufe kanas akkuma kana maqaa kee kadiriin balleessee akkam boonsaa akka jedhan abdiin qaba. Asitti maaliifan si argachuu dhufe olmaan kee yeroo baay'ee asii jalqabaa naan jedhani. Ciree isaa nyaatee manaa ba'ee jennaan dhufee asiitii iskiriptii dubbisee jedhani waa'ee kee yeroo gaafadhu. Asii kaanee yoo har'a eessa deemname har'a si wajjin ooluun barbaada. Utuu dubbannu sagantaan kun sagantaa oolmaa koodha. Sagantaa oolmaa kootiin immoo namoota akka keessan uummanni beeku jaallatu kabaju kanneen bakka fuulli isaanii jireenyi isaanii uummata duratti beekamu eessa oolu maal gochaa oolu isa jedhu hojjenna kadirmee eessa oola har'a si waliin eessa naqamee natti ayyee ammas dhufee buna dhugeeraami asii ka'ee shaakala galmatti waan qabuuf giddugala aadaa Oromootti gamas deemee shaakala kiyyaa jalqabaa gara giddugalaa deemna isaan booda immoo hojiin tokko waan jiruuf gara hojii kiyyaa kan biraatti bobba'aa jechuudha. Baay'ee gaarii. Isa malee garuu waan ani tuun kaasanii dabarree ati yeroo baay'ee taaksii fayyadamtu jedhan. Miti? Irra baay'ee lukaan deema. Lukaan deema? Manni kee naannoo makana? Naannoo makana. Naannoon kun maal jedhama ture? Qeeraa. Naannoon kun Qeeraa jedhama. As gara Sarbeetitti achi darbeeti. Okay, naannoo sana jiraatta. Achi kaatee gara giddu galaatti miilumaan deema? Miilaan deema. Yoo ariifatee qofa taaksii qabata. Yoo ariifatte qofa? Yoo galus taate lukaan gala. Homaa tokko sitti fakkaata? Homaa natti fakkaata. Keessattuu yeroo akkas deemu shaakalaa deemuu irratti, ufis dhaga'uu irratti yaada mataa kiyyaa
jireenya kiyyaalleetti yaaduu keessatti natti tola. Kanaaf kaatee hin deema. Haadha garuu kan hin deemu. Situ asin na tursiisee taaksii qabadhee ta'a. egaa har'a xiqqoo ishee turreerra isa kana malee immoo shaakalas qabna itti isaanis eeguu danda'u. Kanaaf gamee kaanee herreega kaffallee sokkina. Hayyee. Haa ta'u. Tole. Galmi guddaan kana galmi tiyaatirri itti mul'atu walga'iin gargaraas galma guddaadha kun kan gamaa immoo galma xiqqaadha. Nama meeqa qabata? 1,800 baay'ee guddaadha. Shaakalaa jiru immoo. Amma shaakala qabna. Tole. Kanaaf ati nama as teettaa hangara shaakala kiyyaatti deema. Mee taa'een si ilaala. Hayyee taa'e. Tole. Ijoolleen jiru asirra. Isaan hiriyoota kooti. Tole. Naa qabdaare. Haa ta'u. Hayyee. Tole. Esumo natti minsin jedha harmeen natti taphattee natti meessumo saa ibidda galee nagooti hin arraabdu ibidda hin dhiiftu ilmooti taate isin martinuu natti taphattanii seenaa abbaa kootii sitti manaan jettanii natti taphattan maaliif seenaa abbaa kootii isa dhugaa na dhoksite natti maame Natti ma. Esumo natti. Maalan si dhoksaan isin dhoksine ifaani bakka sitti dubbadhe. Eeggatti haadha kootiin du'a abbaa kan kee keessa harki kee keessa jira yeroo jetteetti himtu dhaga'e. Dhageesseetta kanaafuu maalaa ta'ure? Kan abbaa koo ajjeese ergasii taate anaaf haati koo abiddaaf cidii taane. Lakkii egaa hin ta'u erga jettee seenaa kiyya dhugaa ati natti himta. Harki si keessa jiru erganaan jette. Ani maalan sitti hima? Waan dhageesse sirriidha dhageesse. Kanaafuu gara murtiitti seenuudha malee haaruu namaa faayidaa hin qabu. Miti? Nama abbaa kootii awwaalan qaba. Dhugaan abbaa kootii awwaalan qaba. Ani abbaa koo nan barbaada. Seenaa abbaa kootii nan barbaada. Galatooma. Mucaa garan qabattaa. Gurbaa kootu naa eegsa deemaa kun. Kootu maa kootu. Maqaan koo artist Kadir Filatoo jedhama. Iddoon dhaloota kootii magaalaa Baatuu achittan baradhee mana barumsaa haayiskuuliin yeroo san jira. Haayiskuulii san keessatti gumiin afaan Oromoo hundeeffama barasanii. Yeroo san gumii san keessatti garee diraamaa jenneet hundoofneet afaan Oromoo yeroo san waan babal'ataa dhufaa jiruuf gumii kana guddifnee afaan Oromoo guddifnee hawaasni kenna akkamitti diraamaa kana laaluu qaba jenneet mana barumsaatti gumii san keessatti ijoolletti agarsiisaa turre gara aartiillee kan dhufuu danda'e karaa saniin jechuudha. Achiin deebi'eet bara 1995 giddugalli aadaa Oromoo amma giddugala biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa artistoota godinaalee adda addaa irraa sassaabaa ture. San keessaa carraa kan argadhees gara Finfinnee dhufeet asitti tiyaatira barannee tiyaatira erga baranneen booda gara dhangaa ETV dhangaatti galee achiin gamana dhufee aartitti kan gale karaa kanaanis hin jedha. Maatii anis akkuma nama kaanii carraa argadhee maatii godhadheerra. Maatii haadha manaa bareedduun qaba. Tan naaf yaaddu, tan hojii kiyyatti gammaddu, maaf akkana ta'e kan naan hin jenne haadha manaa ijoollee 3 qaba. Dubara 2 fi dhiira 1. Waltajjiin jalqaba itti hirmaadhe tiyaatira Oteelloo. Tiyaatira Wiiliyaam Sheekispeer barreeffameen gara afaan Oromootti obbo Diimaa Abarraa fi Dooktor Muligeetaa Nagaasaatti hiikanii tiyaatira saniin ani waltajjii kan jalqabe. Tiyaatira san irratti gaheen kiyyas Iyyaagoo ta'ee taphadhe. Ani kan hojiin hojjedhe Admaasuu Biraanuu yookaan Abbaa Lataa, Olii Naggaa, Tasammaa Galataa, Abbabech Ajjamaa, Abaaboo Warqineh,
አዲሱ ሸንተማ ታምራት ከበደ kanneen wajjin yeroo dhangaa galetti walii hojjedhee jira. Mana barumsaatu taa'eet kan odoo ta'ee jedhee hawwaa ture abbaa lataa yookaan Admaasuu carraan godheet isa hojii hojjedhee jira. Isa hojiinis hojii koomedii yeroo jalqabaa afaan Oromootiin abjuu kennaa jedhu isa hojiinis hojjedheet gara uummataa VCD geessinee jirra. Irra baay'ee fiilmii ilaala. Fiilmii biyya alaa kan biyya keessas. namna kubbaa maamaa jedhan gara kubbaa kana fedhiilleen qabu fiilmiiwwan alaa baay'ee ilaala keessattuu fiilmii Bollywood horror Hindii kana baay'ee dinqisiifadha keessa Amish Bachachaa kanneen jaalala Shaaruk fa'a kan isaaniif ilaala yeroo baay'ee na kan Ameerikaa kan jalqaba ummanni ittiin na beeku draamaa Warquu Gaaddisaa barreesse Kudhaama jedhu achirratti nama qaroo dhabee ta'ee hojjedhe nama qaroo hin qabne baay'inni uummataa achirratti hanga haati xiyyaafaa mucaan kee dhuguma ijaan qabu jetteetti ittiin yaaddetti tokko isaan beekame kan lammataa immoo OBN kan hojjete Sakaallaa irratti abdii ta'ee hojjedhe hawaasa biratti ammallee hanga maqaan kiyya jijjiirame anama abdiidhaan na beekan abdii Sakaallaa hojjette san jedhan malee Kadirin nan beekan atin abdiidhaan miti kan jedhu na beekani isarratti baay'ee uummata Oromiyaa keessatti Oromiyaa irratti isa kan biraammoo VCD abbaa lataa hojii hojjedhe irratti isa lafee nyaadhu tokko lafee homaa dialoogii qabu lafee caccabsee nyaadhu san irratti baay'ee beekame isaan irra caalaa uummata irra kan beekame. Ani san dhobeessa yookiin immoo koomediyaan Abdisaan jedhama yookiin immoo uummanni kan na beeku fottoksaa naan jedhu. Ani gara aartii kanatti osoon dhufin dura fodda televezyiinii irratti baay'een laala baay'een jaaladha. Kan biraa immoo yeroo jalqabaatiif gara Finfinnee kanatti dhufe tiyaatira Singiggoo kan jedhu tokko hojjechuuf yeroo jennu daayirktara kan nuuf ta'e jechuun akkanumatti dhuunfaadhaan dhufee kan nu jajjabeessaa ture yeroo sana Saaris yookiin immoo Beera Tsiggee Paark kan jedhu keessatti hoggaa shaakalluu reersii hoggaa goonu dhufee nu jajjabeessa ture yeroo sana laalee Kadir jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf Kadir jechuun nama jabaadha. Tiyaatira diraamolee adda addaa wajjumaan hojjechaa turre nama kabajuudha. Kan biraa immoo hojii isaa baay'ee jaalata. Saatee dhameen duratti dhufa malee isaan dura isa boodan dhufu. Kanaafuu baay'ee kabaja. Aartii kanas baay'ee dagaagsuudha baay'ee kan dhamaa jirudha. Aartiin Oromoo guddateera. Karaa sirbaatiin guddate. Karaa muuziqaatiin weellistoota kaasee akkuma sirbi guddatu weellistoonnis jireenya isaanis guddatee jira. Gara diraamaa fi tiyaatiraa kanaan guddina hin jedhamu du'ees hin jettu ammallee suutuma tirataa jira. Kun rakkinni isaa maal si fakkaate? Tokkoffaa hubannoon uummataa. Hubannoon qaama dhimma ilaalu. Hubannoon abbootiin qabeenyaa. Amma tiyaatiraan gara 4 hojjedhee jira. Tiyaatira hojjedhe kana itti dhama'e malee guyyaa tokko hawaasa bira seeraan gahee hin beeku. Kun sababni maali? Rakkoo baajataa. Rakkoo qaamni dhimmi ilaallatu hubannoo itti kenneeti akka uummata bira gahu gochuu dhabu kana tokko kana. Sadaffaa guyyaa eebbaa qofa dhufa namni kenna. Amma yeroo baay'ee hawaasa bira illee wanti xiqqoo hamma sirba dhaga'u aartii kana tiyaatira kana diraamaa kana laaluu irratti guyyaa tokkoon dhufa guyyaa kaan hin dhufu. Kanaaf angara kiyyaan gara tiyaatiraatiif diraamaadhaan hammana kana deeme jedhee hin jaadu. Maqaan koo Abrahaam Fallaqa jedhama. Hojiin koo immoo taatee barreessaa Kadir Filatoo waliin kan wal barree 95 fakkaata. Ergasii kinu walumaan hojjenna. Kinu amma yoonaa walumaan jirra. Ammas hojii qabna wajjiniin ammallee hojii takka irra jirra. Hojii tiyaatira takka hojjetaa jirra. Walii gannee jechuudha kinu amma yoonaayyuu wal qabanneetuma deema. Kadir hojii irratti serious cimaadha. Tiyaatiraanis fiilmiis hojjete beeksisas hojjete milkaa'aadha waan hundaanuu. Irra waltajjii irratti hoo Kadir serious luqoosaan beeku.
hojiin akka gaarii ta'uu barbaada hojii sirreessa namallee si sirreessa daayirektillee sirriitti si godha. Kanaafuu Kadir jechuun nama guutuudha ta'e wannoo hojiidhaan. Sanarraanis immoo Kadir tiyaatira fiilmii fi yookaan immoo beeksisa qofaa miti kan hojjetu. Hin taaneef malee rabbiin janneef malee hin taaneef malee shubbisaayyuu ture Kadir. Hin taaneef milkoofne karaa kana hin deemne yaaleetuma dhiisee gara tiyaatiraa fiilmii kanatti dhufe malee shubbisuullee sirriitti danda'a. Anamma akka dhuunfaatti piroomooshinii mataa keenyaa bananneet gara piroomooshinii irra jira beeksisa garaagaraa hojjedha. Irra caalaa amma beeksisa hojjetaa jira. Sagalee uumamaa tiyaatiraan alatti diraamaan alatti sagalee uumamaa beeksisa dubbisuu rabbisii kenna. Isallee waan qabuuf beeksisa irratti bobba'ee jira. Kan biraa immoo maal qabattee uummata biraan dhufaa jirta kan jettu irratti tiyaatira guddaa tokko amma hojjetaa jirra. Yoom akka eebbifamu hin beeknu. Sadarkaa biyyaatti mul'ata jennee kan yaadaa jirru tiyaatira guddaa tokko hojjetaa jirra. Kanaan dhufuu danda'a. Gara biraatiin ammoo hojiiwwan gaggabaaboon hojiin garaagaraa immoo hojjetamaa sun kanan jedhamu kan amma dhufuun kana kan Kadir amma itti bobba'ee hojjetaa jiru irra caalaa piroomoshiniidha. Wantoota baay'ee nama mudata keessattuu gara waltajjii farra baateet wantoonni ati yaadanneef asii qunnamuu danda'a. Kan yaadadhu tiyaatira irraa yoo sii ka'u tiyaatira osoo leenji'aa shaakalaa jirru hoteeloo ta'ee kan hojjetu guddaadha qaamni isaa guddaadha ani xiqqoo gabaabaadha isa biratti qaamni isaa guddaa. Amma daayirektarri kennaa hudhii jedhaan hoteeloon aarii Desdemoonaan Iyaagoon ajjeeseen ana hudhee na qaba hudhii kan jedhu daayirektarri itti hin hojjeta inni furdaadhaa ofii ana qabuu dadhabee jedhan hudhii jedhaan hudhii jedha obbo Diimaan jechuudha hudhii yoo tanii tiyaatira hojjetamaa jedhan gurbaan dhugaasee qaxxinatti godhe. Ejjina keessa booga ganna dhiis jechuuf na qabe kan akkana naga achi na darbataa darbe jedhan kufe lafa aarii obbo Diimaan ajjeesuu heddaan ajjeesisuu barbaadde maal taatee naan jedha kulobee mucaa kana tiyaatirri jedhe iheenoo tiyaatiraan jedha. Kanaaf tokko mudannoo kana irraanfadhu gooftaa ko osoo isin lubbuun jirtan Desdemoonaan maarrabii keessan fuutee qaasiyoodhaa kennite gooftaa ko tun haadha manaatii miti bar odoo an isin ta'e isii tana boraatii yookaan hudhanii yookaan ammoo boraatiidhaan kaabsanii lubbuu isii jaannatatti ergu. Hoteeloon kana dhagayeetti ka'ee Desdemoonaa boraatiidhaan ukkaamsee ajjeesu. An amma kana jechuullee nama fagoo jiruu fi waan kana jette inni waan keessa jiruu fi kana nuun jedhee jedha. Namni haga dhufee bira gahee arguu siin beeku. Maaliif jechuu barbaadde keessattuu aartii Oromoo irratti chaalenjii guddaa argita. Aarsaa guddaa kafalta. Itti beelofta. Hin dheebotta. Yeroo kana gaariidha jechuu danda'a. Maaliif yeroo nuti hojjennu afaan Oromoo maaliif hojjetan bataskaana keessatti deemnee diraamaa shaakalla. Bakka itti shaakallu nu dhorkanii amma galan isaan badini galmi giddu gallis maali kun ijaaramaa jira. Aarsaadha. Jecha takka yoo ati nu jette gara meeqaatti hiikama maaf kana jette mammaa ka'oo itti matte maaf jette. Kun chaalenjii guddaadha. Sadaffaa beela'uun jira. Warra amma dhufaa jiranii aarsaa akka itti kaffalan beekuu akka qaban. Namni hundi fiiga amma yeroo kun tokko maaltu dhufaa jira beektaa argaa jira aartiif osoo hin taane ammoo mul'adheet waa bizinesii tole bareeda. Gin aartistiin ta'uu namni akkasii dhiifama naa godhe. Amma waa akkana godhe birrii argataa isa qofa yaada malee hawaasa keessa maal dabarsaa sammuu hawaasaa keessa maal ka'a hawaasni anama maallaqa dhabuus hawaasni na beeka. Waa hawaasa bira kaa'adheera. Kana beekanii dhufuu qabu. Kan biraa haa dhufani. Kana yoo beekan bareedaa. Kan biraa abbootii qabeenyaa tan keessattuu ammas aartii Oromoo akka guddatu
akka uummata bira gahu aadaan duudhaan safuun akka jabaatu deeggarsa abbootii qabeenyaa deeggarsi hawaasaa deeggarsi mootummaa kanarratti xiyyeeffannoo kennuu qaba. Kun yoo cinaa kee hin jirre hawaasni cinaa kee yoo hin jirre abbootiin qabeenyaa cinaa kee yoo hin jirre mootummaan cinaa kee yoo hin jirre aartiin duudhaan seenaan uummata Oromoo hin badhatu hin guddatu. Kun itti yaadamuun qabaan jedha. Kan biraa namoota akka ga'uuf na godhaniif galata galfata. Maqaa isaaniillee dha'uuf sa'aatiin ga'uu dhabuu danda'a. Hunda akka as ga'u haadha manaa kiyyarraa kaasee hiriyyoota kiyya ka asiin nagaan akka an jajjabaadhee as ga'u carraa naa laatanii carraa naa kennanii na jajjabeessaniif hunda galatoomaan jedha. Egaa hojiin tiyaatiraa kana fakkaata. Garuu sagalee baay'ee baaftu humna barbaada. Baay'ee humna barbaada. Inni kan biraa immoo tiyaatira hammam akka jaallattu kanan itti yaadu tokko keessaati. Tiyaatira keessa lammaffaa dhagee kanas ofticha gaduu yeroo hojjettanii pirezidaantii Itoophiyaa duraanii kan amma lubbuun hin jirre Dooktar Nagaasoo Gidaadha. Isaantu argamee eebbiseedhani. Kana jechuun sadarkaa biyyaatti bakka guddaa argatee jechuudha. Isaan dhufanii nu eebbisiisanii yeroo sanitti ani nugusa ta'ee taphadha. Akkuma kanneen kaaraakteriidha. Bakka waltajjiirra dhufanii dhaquun galan. Waltajjiirra dhufanii itti tolee gamma. Itti tolee bakka akka arganiiti waan hin beekne keessattuu afaan Oromootiin yeroo sanii laallamullee kabajaan waamanii laa'ochuu isaatiitu itti tolee tan. Kana jechuun egaa tiyaatirri akka sakaaneetu hin taane yeroo akkas fuulaa fuulatti hojjettee dandeettiin kan keetu sani amma fiilingiin nuti yeroo sanii hojjennee booda namni fiidbaakii sii kennu an sirriitti hojjedhee yookaan ammoo waa balleessee fayyadamte. Kanaaf ulfaataadha tiyaatirri. Bu'aadhuma dhamaatii keeyyuu sirriitti agarte. Yeroo san gammadda qaba. Maallaqa caalaa dhugaa sin jedhu yoo namni waa siin jedhee harka siidhaa hin gammadda. Inni kan biraan dhagee tokko immoo atillee na dhossite namoota yeroon gaafadhu gara shubbisaa kanas yaalee tureedha ni kadir. Jiruun wanti nama hin goone hin jiru. Ta'uu fi didee malee. Dhugaadha. Shubbisaa galee ture. Galtee turte. Biiftuu Oromiyaa. Tole. Biiftuu Oromiyaa waggaa tokko waggaa lama shubbiseeti. Laalee haalli an fedhiin tiyaatira siin jedhee miti. Akka tiyaatiraa san naaf ta'uu dide. Siif ta'uu dide. Naaf ta'uu dide. Shubbisa waggaa lama shubbiseeti. Nagaatti dhibba akka heddee. Amma gaafii gaafa sitti dhufu muuziqaa banattee shubbisa. Bakka waltajjiin sirbaa jiraatu immoo ka'ee sirba. Kaatee shubbista. Shubbisa. Miira keen ibsatta akka barbaadu. Garuu akka tiyaatiraa naan jaalladha. Akka sana hin jaalladhu. Isa kana naa wayyaatte gara na deebite. Haa ta'u dhugaa si wajjin guyyaa baay'ee bareedaan qabaadde guyyaa irraa yeroo bareedaa qabaanne olmaan keenya si tole si rakkisne miti anis. Waaw baay'ee galatoomaa isinis yaada kana mucaan kun eessa jira maal hojjetaa jira eessatti badee jettanii dhuftanii na gaafachuu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa rabbi sinaa eebbisuu jedha. Baay'ee fayyaa ta'e. Haa ta'u nagaan naa ture. Tole. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan olmaa koo keenya guyyaa irraa akkana fakkaata ture. Artiist Kadir Filaatoo wajjin guyyaa bareedaa qabaannee yeroo shaakala isaa akkamitti akka inni dabarsu olmaa isaa nu daawwachiiseetu jira. Kadir Filaatoo eessatti badee maalirra jira namoota jettaniifis deebii akka ta'e abdii guddaan qaba. Egaa inni taatoodha. Baay'ee hojii tiyaatiraatti keessatti immoo meen kaaraakterii ta'ee hojiiwwan gurguddaa hojjeteera. Ammas immoo tiyaatira guddaa tokko qabatanii dhufaa akka jiran nutti dubbateera. Qophii kana akkasiin jaallattan akkasiin itti bashannantan abdii guddaan qaba. Qophii kana qopheessee kan isin biraan ga'e an gammachiisuun mataa Booranaan ture. Torbee dhuftu keessummaa kan biraa wajjin hanga deebinee dhufnutti nagaadhaan tura.